Hosea boqonnaa 14 yoo yeroo qabannee Ermiyaas boqonnaa 18 akkuma ana keessa immoo yoo yeroo qabaate tokko biraasii ga'een sa'aatii gammoo ta'e isa meemee sa'aatii keenyatti fayyadamuudhaaf tokko amma sadii namni naa dubbisu Ermiyaas boqonnaa 18 tokko amma 6 nama naa dubbisu namni afaan oromoo dubbisuu danda'u jechuudha. Hosea bakkeetti tokko amma sadii ati immoo Ermiyaas 18 tokko amma 6 ishkaraadha. Sis karaadhaan macaafa kana qabannee dubbifamu mataa keenya qabannee akka nama taabota baatee dubbifamu. Yakka keessaniin gufattanii waan kuftaniif yakkum keessaniin gufattanii waan kuftaniif gara Waaqayyo Gooftaa keessanitti deebi'aa. Gara Waaqayyo Gooftaa keessatti deebi'aa. Qoora deebinaa. Kufanni oloon kun jala kun eenyu kufachiisa? Sammuu keessa yaadadhaa. Kufammoon kufne maaliif kufanidha? Eeshi tuuf. Furmaanni isaa gara Waaqatti deebi'uudha. Eeshi. Yaa warra Israa'el. Yaa warra Israa'el. Wanta jechuuf jettan kana waan jechuuf jettan kana arrabaatti waan ta'e qopheeffattaniittu fudhadhaatii gara Waaqayyootti deebi'aa. Samma jechuuf kaatan kan arraba keessan keessa waa jira waan ta'e qopheeffattan faarfannaa ta'u lallabaa ta'u abaaruu haa ta'u eebbisuu haa ta'u waan ta'e akkuma arraba keessan gubbaa irratti fuula gara Waaqayyoo dhaqaa. Yakka keenya guutummaatti nu irraa fuudhi gaariitti nu simadhu. Yakka keenya guutummaatti nu irraa fuudhi gaariittis nu simadhu. Galata afaan keenyaas akka qalma jibootaatti aarsaa siif hin dhiyeessina. Eshi. Asoor nu oolchuu hin danda'u. Asoor nu oolchuu hin danda'u. Lolaa fi fardaan hin fe'anne. Deebinees wanta harki keenya tolchee waaqayyoolii keenya hin jenne. Eshi. Ati isa ijoolleen abbaan irra hin jirre bira ho'a argatudha. Ati isa ijoolleen abbaan qabne biraa ho'a argatudha. Ittiin jedha. Bakka ittiin jedha. Alamoota godhumisa. Alamiti ittiin jedha waaqayyoon akkas jedha. Ittima. Waaqayyo biraa gara ana Ermiyaas. Dubbiin waaqayyo biraa gara ana Ermiyaas. Dhufe kanatti dhufee jira. Akkanatti waaqa biraa dhufee akkas naan jedhe iddoo amma kanatti akkas jedhaanii waaqan jedhe. Amma immoo waaqayyo immoo Ermiyaasiin maal jedhaanii Ermiyaas immoo gara koo dhufee erga isaan waaqaan akkas jedhanii waaqatti waan ta'e haasa'anii waaqayyo bira immoo deebii jira bitiiree jedhe gaa dubbisime. Inni ka'e gara mana namicha suphee dha'u tokkotti gadi bu'i. Wanta ani achitti sitti mus dhagaye. Waan ani achitti ani sitti mus dhagaye. Naan jedhe. Ani kana irratti ka'ee. Anis kana irratti ka'ee. Gara mana namicha suphee dha'uu sanatti gadi nan bu'e. Gara mana namicha suphee dha'uttis gadi nan bu'e. Kunoo namichi gabatee dhagaa boolla garaa qabu keessatti suphee hin dhaatu. Hin dhaatu. Utuma inni hojjechuutti jiru. Mudichi yommuu isa harkatti badu immoo. Ootee gadi maal jedhe? Kufan. Cabbuudhaan keessanii kuftan asitti immoo badan. Subichuma irraa deebisee qodaa kam. Isum bade sanarraa. Erkasi waaqayyo akkas jedhaani waaqayyo jedhame erkasi waaqayyo akkas jettani deebisa waaqayyo immoo subichuma irraa deebisee nuyi kan bira godhe maal godhe inni hojjete ishi. Yommus dubbii waaqayyo gara koo dhufee. Yaa namoota Israa'el. Isin harka koo keessatti akkuma namichi suphee kanaati. Keessatti suphee kana dha'uuti. Egaa yaa namoota Israa'el. Akkuma namichi suphee sana godhe anis akkasuma isin gochuu hin danda'uure. Hin dandeessadhaani. Ishi. Battalumaan saba tokko yookiis mootummaa tokko buqqisuuf, kuffisuuf, balleessuufis dubbadhutti ani sabni ani itti dubbadhe sun karaa isa hamaa irraa yoo deebi'e. Wanta hamaa isaa itti fiduuf yaade sana nan dhiisa. Wanta hamaa isatti fiduudhaaf yaade kana nan dhiisa. Ilmi gaafa tokko lakkoofshan. Eshi.
battaluma ani saba tokko yookiis mootummaa tokko nan ijaaran nan ijaaras nan diigas jedhutti inni immoo ana duratti wanta hamaa yoo hojjete yoo ama hojjete immoo anaaf isa bomma'uu yoo dide anaaf isa bomma'uu dide ani wanta gaarii isaaf gochuu waan gaarii isaaf gochuudhaan yaada sana hundumaa nan dhiisa jedhe kana Waaqayyotu dubbate tokko kana Waaqa dubbate Ermiyaas tokko 5 dubbiin Waaqayyoo gara koo gara haadha kee keessatti si fo'adhan otoo ati hin dhalatin before you born I will select it in your mother womb sabab raajii akka taatuuf si kaase you are the prophet of nation ani immoo yommus maaloo yaa Waaqayyo gooftaa kunoo ani mucaadha waan ani mucaadha maaloo yaa Waaqayyo jedhe waan ta'eef akkamittan akka dubbatan hin beeku nan jedhe akkamittan akka dubbatan hin beeku waan kanan daa'iman jedhe Waaqayyo ammas anatti dubbate gara ani itti si ergu hundumaa dhaqi wanta ani si abboomu hundumaas god malee ani mucaadha hin jedhin on tuffatin ani si oolchuudhaaf si wajjin jira ati isaan duratti hin sodaatin jedhee kana dubbate bakka tataawa sinaa eebbisu macaafa qulqulluu sadan ammaa kana wal qabsiisuu dhaqee maal akka jedhamu Waaqayyo akkamitti akka nu goonu jireenya keenya keessatti maal barachuun akka nuuf ta'uutii fi kufaateef sababa baay'ee barbaacha kan namni kamuu waan ittiin kufees manumsaa keessa akka qabu maalirratti akka kufees ka'uufis sababa biraa barbaacha kan manni keenya iddoo ka'umsaatis iddoo kufaatiitis jennee tilmaamnee akka of haaressinuutii fi iddoo kanatti Osee akkama kan dubbifne Osee jechuun dinat yookaan fayyina jechuudha. Osee jechuun fayyina yookaan dinat yookaan salvation. Isa yoo ta'e dinat barumsa uphaa wajjin wal qabsiisanii haasoftan jechuudha. Fayyina meestii dhabdinaati sammuu keessatti amma sammuu keessatti lammasatti dubbatutti fayyina jedhame fayyisaan jenna fayyina jedhama. Fayyina jechuun fi fayyisaa jechuun gargar immoo gargar. Isaan lama wajjin malee hin bareedan. Fayyinni fayyisaani action maker yoo ta'e fayyinni immoo isarratti hojjetamu. Fayyinni isarratti hojjetamu kan gochu. Salvation is action. Amma barachaa jirtu fayyaa jirtu. Isin isa sirna ta'u. Hallelujah. Ameen. Isin godhutu fayyina jedhama. Malee isin fayyina jedhamtan. Fayyinee jedhamtan. Fayyisee jedhamtan. Walumaa galatti saatii kee fayyadamuudhaaf iddoo kanatti Israa'eloonni hoomii isaan dhiyeessan haasaa isaan haasa'an deemsi deeman keessatti yeroo sabni Israa'el qalbii tasdeebi'uu dadhabee maraatu raajiin Osee ka'ee waan nama raajii Osee raajii biraa adda kan godhu ለእግዚአብሔር እንጂ ለማንም አይታዘዝም። raajii biyya isaatti kabajamu jedha kakwaaraa keessatti tokko xiqqee dhabdii inni kan dhaga'u inni achumatti dhalatee mootummaa isa hojjetatu achumatti saba jidduutti dhalateetti inni godhe raajii turaachi. Namni tokko inni jabaatee kan inni raajii obboleettii isaa haadha manaa isaatti ijoollee isaa kan inni ergaa himuu didu kan inni haadha manaa isaatti ergaa himuu didu jireenya isaa keessatti kwaalitii ofii isaa qabu naannoo isaatiif qabu gadi bu'aa waan ta'e. Oseen garuu mana sana darbee calqabu sadhaxanii yoo dubbistan Osee Waaqayyo kana baay'ee boba waan ta'eef Waaqayyo waan namaan jedhee hin beekne waan nama irratti godhee hin beekne irratti godhe. Akkamittiin saba hormaa saba badee akkamitti akka fayyisu aqiitii jedhee gabiidhaan qabu wanni godhatu dubartii hormaa gaalamoota aqiitii dubartoota idditoota fuudhiitii akkam akka loo waamii jedhiitii maqaatti moggaasisa. Nama badaarraa akkamitti namni gaarii dhalata nama gaariirraa akkamitti namni hamaa dhalata isa kana gargar baasudha sababa deebisuun hin danda'amne Yesuus Kiristoos hundumaa immoo nama muraasaaf ture ilaaluudhaaf ergi fayyina gara fayyina isa hunduutti wal qabatu sana isa hundu Mo'aabii taate diina Waaqayyoo taate karaa ruutiin fayyinni akkamitti dhufe Israa'eliif akka ta'e
nuyyuu akkamitti akka fayyadu hidda isaa ol qabachiisuudhaaf iddoo kanatti sabni kun of arguu dhabee gaafa qabu oozeen akka jedhu kufaatii amma si dhukkube madaa filti baay'ee rakkina sin gubbaa jiru kanaaf nama kumatan tokkoyyuu hin qabdan waaqni keessan waaqa toosin hin gaddisiisini waaqa erga gaddisiiftanii waaqa borus soo jiraatudha waaqayyo ammas kan bor bara jiraatutti sin fayyisuudhaaf inni nambayyuu maal jira qophiidha baddii nama tokkooti waaqayyo garaan jaba jedhee akka jedhu duuniif si'ool baay'ee wantoota gara jabeeyyii jedhaman keessa duuniif si'oolli gara jabeeyyiidha waaqayyo garuu achuma keessa butee sin baasuudhaaf waaqayyo qophiitti jira inni maqaa beekaa sana gaafurista jechuudha kanaaf iddoo kanatti oosee kanatti ture maal jedhaani kuftan iddoodhaan kufaatii keessan immoo maal akkamitti kuftan jedha yakkuma keessatti maal ta'an kuftan amanaa jedhata kuftanitu jedhaati amana dura sammuu keessan amansiisa akka maataadhaan akka kuftan lama kan kuftan immoo yakkuma keessan akka ta'e sammuu keessan mabara amansiisa to be repent qalbii jijjiirrachuudhaaf fayyinatti deebi'uudhaaf amma calqaba akka kuftan mabara amana sammuu keessan amansiisa of hin dogoggorsiina lama ammas kan kuftan immoo oma ollaaf miti beeyyaaf miti abas miti of gufattanii kuftan kana sammuu keessan maal godha amansiisa erga kana amansiistanii booddee karaa ittiin waaqayyoodhaan gaddisiiftan sana kuftanittu yakka keessanii kuftan amma fayyuudhaafis fagoodhattan amma argeera maalna afaan keessa waan gaara waan sin dubbachuuf kaatan argeera isa dubbachuuf kaatan kana jedhe mandaratti naasa'inaa haleluya mandaratti mana godina naasa'inaa akkuma afaan qabattani amma soddanii hin faarfatina lallaba keessan achuma gaa nakka mamdisuu gadi suma tamitti maal godhaa farada kanaaf naqaadha amma guyyaa fardee hin geenu amma kan dayyuu isuu kaatedhan nuti ani fadi qixxeedha sitti fardeerii kakoora dhugo maala jechuudha dhagee kanaaf iddoo kanatti osoo nama sadarkaa deemaa itti argamu malee kuftani maaliin kuftan immoo jedhamu yakkuma keessatti kuftan jedhe yakkuma tani yakkichi sirri kuffisedhaan amma kufaatiin namoota amma addunyaa kana gubbaa jira yoo laattan namni yakka namaatiin kufe jira isin tokko jira cubbuun addaamiin gara biyya lafaa akkuma dhufe jireenya kana jedhuun dhufe kun dhugaa yeroo hundaati cubbuun karaa inni biyya lafaa dhufe miti karaa yesuus immoo maal ta'edha ta'edha inni irraa osoo argine silaa yesuus taphatteetta isa kan atoo addaam lamaffaa taateetta addaam sadaffaan immoo jiraare barreessaan irroota akkasedha lubni kana booddee cubbuu keenya nuudhu tokkoyyuu hin jiru yakka mataa kee kuftaa jedhannu galanni waaqayyo kanaaf yakkitan kuftan amma nama sababeeffatan tokkoyyuu hin qabdan ofin yakkitan ofammoo dhagan kuftan innama kaasaa machoottuun irra jedhu fakka funyaan san sitti baasa yakka kee kan uffates sun kan yakkes sun kan iyyoomes sun kan eebba mana keetii haayee abaasa ummata sun omaa nama sababeeffatu tokkoyyuu hin qabu nama barsiisuu dhabne jaarsa waldaa dhabne wangeelaawii dhabne wangeelaawii jaarsi waldaa tirseedha malee si ta'uu hin danda'an yesuus mataan isaa anti seeqaarii dhage ana olaakoo nan baasa nan galcha olola koo maqaa nan beeka malee ani tirsee waan hin ta'e jaldeessa qabalee saroota harroota wal qabe hin eeguun ani olaakoo beekaa hamma toorube kansaa beeka kansaa beeka wani naanii waldaa keessaa baqatan kan abbaasa tokko kan daaminoo si maqaa waaqayyoo olbaata yakkitan kuftan jira jira sun immoo isin israa'eloota Israa'el kun eenyu jennaan isa nyiidee keessaa fayyisaa kan nama teessan otoo akkan sin fayyisu qabdanii abdii qabdanii kana facceesse nuni sinum tirbe dubse yaasa isin yaa wala Israa'el wanta jechuun jettan kana biradhaati waan jechuudhaaf jettan jechuun isa kakuu haaraa keessatti maal jedhaa namni tokko aarsaa dhiyeessuudhaaf gara faarsaa yeroo deemu nama tokko yoo sagadi soyyoo aarsaa malee
Sulaimaani namni Sulaimaani ofitti araara. Ofii yakkidhani ofii kurtani. Amma ta'uu gaafa isin gaafadhe of jaalattaa toon jedhe boo yakka. Otoo of jaalachuu waan of fidaare. Of fiduun kee aarsaa dhiyeessuun utti aarsaa kee kun waa aarsa. Caalqabu ofitti gammadda. Kofaatii oolu ofitti gammadda. Mallattoon nama waa ofitti araarame aarsaa dhiyeessuudhaaf gahaa ta'e yeroo hunda hin gammada. Saalasaa hin gammada. Addatus hin gammada. Maal godha jedha? Aarsaa dhiyeessuu yeroo deemtanii achi ta'e. Esa jechuun kan kana. Oduu jaalatu nan beeka. Hamii jaalatu komii jaalatu nan beeka. Ataa kan hin baasin maal godha afaan keessa galata. Oda inni fudhatu waan akka nama foonoo dhiyeessuuti. Akka nama karkarroo dhiyeessuuti. Inni fudhatu omaadhaa fayyada. Afaan keessa maal godha jedha? Sababa jubatan. Isa jechuun kan hayi kakkanaa turayu. Isa abbaa argine waan argine jechisiifne waaqayyo tahaara. Kana isa jechuun kan isa afaan qabadhaati dura tikkabadhaadha osaa tikkabadha. Himmachaa ta'e himmachin bilaachu sun ta'e warra sun isa akkuma qabatanitti meedhaa qabuura jechuun akka jechuun waldaa booddee jechuun tan biiribben. Namni oggora wanta qalbii diddiiradha. Isa kosumire isa kooti ilaalcha kooti dhaabbii kooti jedhaati gara waaqayyoo dhaqaa jechuun jireenya waaqayyo wajjin wal simatu oolmaa waaqayyo wajjin wal simatu mee jiraadhaa ilaala. Fotoon dubbatti durtoon lameen durtoon raajii duroo maal godha gara waaqayyoo keessaati sii ta'eeraayi jedhaanii akka Aabeel qaa'ee jireenyi dhuunfaa ta'uu uummata kan hin baasii geessaa ilaalchisaa jedha. Isa wajjiinaa jedha. Alqabasaa kennaa qabdaa ayyaana qabdaa bakka mee isa kana qabaachuu ka'e ayyaanaan qabaa ayyaan kun ta'e jecha isa Phexros hin jedhame kan fakkeeffachaa appilaa ifitti gochaa Phaawulos bakka jedhe bakka jecha kan Phaawulos lallaba ofi daabiloos ta'a daba hojjechuudhaan afaamatti qabadhaan ulfaatii mul'ata dhoksuun hin danda'amu dhiibbatee as ba'aati mee dhiisaa koota afaamatti qabadha lallabaa keessaa dhiisaati maqadha gara waaqayyo dhaqaadha gara waaqayyo dhaqaadha gara waaqayyo baa ta'u. Ini masih bukti gara waaqaa dhufte yoo gara waaqaa fiddeedhaani. Dura cheekii godhadhaanidha. Gara waaqayyootti fidaati sirriin sagalchiisa bareeda. Gara waaqayyootti fidadhaati maal jetta jedhaani otoo faarfannicha itoo fudhatii dura maal godhaa waaqayyoon gaafadhaa. Afaanatti qabadha dhiisaan. Waaqa warra soor abdataniin. Asoor kan dura lola guddaa lolanii namoota meeqa cafaqanii dhumee qorroo waan deemaniif laphee isaanii dhangalee sodaan guutamanii mootiin Asoor nu oolcha bakka mootii Asooritti of ganna jedhanii Asoor immoo diina saba waaqayyooti jala galanii waaqayyoon kaadanii saba waaqayyoon kaadeetu waaqayyo baasaa dhiyeessuu dhabda. Amma gara waaqatti deebi'atiin harka ol kaasaati karaa dhugaa jireenyi si nuti mootii sun nu oolcha jedha. Ishii dhufee waan jedha. Yakka keenya hundumaa nurraa kaasee yakkichi maan jedhaa waaqa qabu bakka tilfamanii. Gaarii kan isuma jechuun bajaajii fi saakiliin guuteedha. Arreeshina kan dhufe jechuudha. Garuun guutuu nu dhiisi. Erga nu dhiisuun kennamne foon itti safuuratti akka eebbifamnuuf caba lafee akka oolluuf salphina akka oolluuf karaatti akka namne dhala godhanne dhalli nu harkaan kan duune barannee akka seeroon taaneef akka diigamaan jiraanneef garuun guutuu garaan guutuu waaqayyo warra sanatti karaa hundumaa gargaara namni jedhee karaa hundumaa nu gargaariiti bakka abbaan sirri nu ta'e ishee maal godha jedhu galata afaan keenyaas akka qalma mootaatti bakka yennaama kana booddee jechuun na gargaarnu akka nama hawun booyye hin jedhiniiti akka nama foon jibootaa nyaatutti ilkaanitti akkam buunetti akkuma si gammad fuula ifaanum akka kaleessa kana mursi macha turte abbummaa kennu deebisi saba kennu godhadhu yeroo jilbeeffannee si waa nu dhagaye yeroo jilbeeffannu mucaakoo jilbeeffate jedhi fuula keessa nu naannes galata keenya fudhachuudhaaf fuulli kennu taa'e nyaara nutti hin badiini nyaara bu'uura namnuun jedhiini ixaana keenya kooriini galata keenya adara abbummaa bal'ummaa jechuun wal simachuuni. Aarsaa siif dhiyeessina. Aarsaa siif dhiyeessina. Afaan oomidee afaan dubbatina. Aarsaa siif dhiyeessina. Nuti aarsaa siif dhiyeessina qophiirra jirra. Calqaba gara keetti deebina. Jedha deebi'aa miti jedha deebi'aa deemu jedhu akkas jedhaa gorsa raajii gorsa akkas jedhaati akkaati waaqayyo haali faarfannaa dhiisaati lallaba dhiisaati otoo waaqayyotti nararamini akkanumatti gajabaa kun dhaxxanii noo caffariinaati beekara waaqayyo isa qopheeffatan lallaba keessa achumatti dhiisaati akkaati waaqayyo dhabbaa jedhaani. Tokkoffaa maal godhaani? Yakka keenya hundumaa nu dhiisitee akka gaariitti nu simatu. Fakkeenya no.
faarfannaa shantam tokko tokkoffatti maal jedhaa? Yaada gara haaraa nuuf uume. Fuula kee duraa nu balleessi. Afura qulqulluu nurraa hin fudhatin jedhu. Laphine yaada haaraa nuuf uume. Qiimii keenya yakka keenya dabesan lakkaa'eeti. Amma bakka aarsaa sii dhiyeessuuf qophoofneerra. Fuula kee hidhachuuf qophoofneerra. Aarsaan jedhamu aarsaa jiraataan jedhamu saroomee boqonnaa kudha lamaa guutummaa dhagna keessanii maal godhan? Ija keessan, gurra keessan, guutummaa isaa, qabeenya keessan, beekumsa keessan hundumaan aarsaa jiraataa godhate jechuun akka deebitanii waaqa kan deeffannetti akka gidduu keessanii keenya gaaf sooromtanis gaaf hayyoomtanis gaaf fayyaas gaaf dhukkubsattanis amma bara baraatti waaqayyoof akka jiraatanitti aarsaa jiraataa godhaati maal godhaa waaqayyoof dhiyeessaa'eeti fakkeenya baras darbu kan duukaa maal ta'ina hin bu'inaatii maal godhaa yaada garaa keessanii maal godhaa ofaarreessa dhabu ofaarreessaa sabni bara kana ofaarreessuu malee ofaarreessuu hin danda'u harraa'uun harree ta'uudha jechuun otum jallina qabanii tum qiin qabanii tum sobanii tum hatanii sobanii waaqa dura shimshima arma fee godhama maraatummaan kun boochistuu jedhamu malee taa'ee hin jedhamu dhiisa kana meedhaadhaa bichee qabuusaa jedha dhaqaa fuula waaqayyootti of dhiyeessaa jedhee Asor no olchuu hin danda'u. Bakka kaadhaa bakka mootii isa jala keessatti ija koo gara gaara tokko nan kaasee soradhaa. Mootota bira kaasee bakka nu olchuu hin danda'u jedhaate waan biyya lafaa birri biyya lafaa dandeettii digirii maastersii fira ofii hundumaa bakka isaan kun nu olchuu hin danda'an jedhaate ija keessa duraa kaafadhaa akka waan isin taa'amuufi si waan biraa abdachaa waan abdachaa jirtu isin nama abdachaa waan abdachaa jirtu isin birrii keessa abdachaa waan abdachaa jirtu calqaba yeroo bisaa barbaadan baala waan keessa dura keerattan itti isa waan itti sinqoon isa waan irraa gargar sin baase asoor inni loltuu cimaa kun nu oolchuu hin danda'u. Nuti immoo lola dhaqqa jennee farda keefennee kana mootitu qabeetta mootonni Israa'eel akka Abiyyuudaa fa'aa kun farda keemoon jenne farda abdatu laakkinu farda hin abdannu fagaarreerra nama ajjeesuu barbaadde mar'imaan keessa eeboo xiqqoon baafta ajjeesuu kan barbaadde isa sibiila uffatu dhagaa tokkittiin dhaqxee conkolaafta ija keenya fardaarran keeyyannu nuyi amma furmaanni nisaa garaa yoo isaan kun immoo eenyudha Israa'eel garaa na jini na jettee waaqa tolfamaadha ta'e sanyiin Abrahaam fa'aa waaqa sofa hin akkada turani ila hafuura Israa'eel tokkitti Israa'eel jedhame jedhe sana kun yaa'ee qofa miti ila bakka nuti ila nu argineera nu maseesse waan harka keenya qirinnii mukarraa hojjenne waaqa keenya jennee maal hin goonuumi hin sagannudha nuti amma akka ilmoo abbaan qabne taaneerra gatamneerra abbaan nu gosu qabnu baasanii hin qabnu raajii hin qabnu wangeelaa hin qabnu akka ijoollee abbaan qabne maaliif jennaan ibiin kiyaas mul'ata kana argee tureeyyuu nan argee sabni kun akka oolaa tiksee qabne tulluu gubbaa bittinnaa wede mootiin keenya du'ee nu wajjin du'e jalli nu hojjete qiimii kuuseef tulmaan du'eedha abbaan nu gorsee deebisuu hin qabnu kanaafi fardarraas waaqa tolfamaarraas asoorraas isa keenya kaafanna kun dandeettiiwwan namni ittiin qofu keessa tokko nama waan qaban abdachuu lammaffaa humna ofii amanachuu inni sadaffaan immoo wantoota biyya lafa kana qabirri kana kunuunsaa waaqa tolfamaa godhanii bifa ofii kan waa abdachuu lama farda jechuun inni kana lama jedhee gosa dhugumaatti kan jedha lakkoofsa kana irratti qabuusanii maal jedha isin garuu akka fardaaf gaangee hubannaa hin qabne hin ta'ina fardi fiigicha danda'a gaangee humna isaa habdata akkasitti ta'ina isin garuu jedha macaafa jira kanaaf nisaa yeroo galtu jedhaati maal godha jedha kanaan nisaa galaati yakka keenya isa mootii asoor dandees isa farda keenya dandees isa ofii keenya qinixannee waaqa tolfamaa fudhannee hunduma isaa kan nurraa godhu nuudhii si gaddisiifneera kana jechuun asoor abdachuunis ana malee waaqa biraan abdachiise abboommii tokko amma fuula jiru isa waaqayyoon namatti gaddisiisu abboommiin waaqayyoo kudhan tokko amma kuri waaqayyoo kan eegamu shanama kudhanii kan namaaf eegamu yakka kana hundumaa jechuun abboommii dha simalee waaqa biraa waaqeffanneerra maqaa kee lafaa lafatti dhoofneerra gosii fi jiraatiin somnes waaqessa jirra waaqa tolfamaan nu keessa jira laphee keenya keessa waaqa tolfamaa jira nafse gadaa'otaan nama jibbine qeenii fuunneerra namni tokko nama jibbu na caalaa jedhee nama jibba malee na caaltee nama jibbu waaqa tolfamaan karaa jira of tuttuurudha jechuudha guutummaa rakkumaa lolaa godheera lolaa sana sarmaa jedheera waaqa oto ija mootota abdachuu isa faarfannaa dhibba bitee tokko baay'inaa dubbisa ija koo gara gaalotaatti ollaan kaase jedhu of abdachuu fira ofii abdachuu beekumsa ofii abdachuu of tuttuuluu fardaaf lolaa naqannachuun humna keenya nama nu oolchina naannoo keenya hiriyaa keenya nama nannoo inni sadaffaa waaqa tolfamaa isa ofii keenya qiriqanna jechuun isa ofii keenya of mummuullee tooftaa mataa keenya jechuudha yoo argate baanee
ijji koo gara gaarotaa olin ilaala. Ilaali qaba. Waan namarraa jakkee deemi gargaarri koo salphaa daarettuma waaqayyoodha jechuun dhiisee erga keessa namarra abuuddee lakkiin jedha fudhuun lage daawutiin lakki gargaaraan kee ana biraa dhufa malee dhuguma Gooliyaadin loltee mo'achuu hin dandeessu jennaan maqaa waaqayyo waaqa Israa'eliin sitti ba'a jedhee taa'aa qasaa deema. Hin deemshi gara gashummaa. Waaqayyo tiksee goota dubbiilee gubbaatti anumaan dhabachuun lolaa baay'ee mo'achaan dhabu nyaataa baay'ee nyaataa dhabu waaqayyo tiksee gooti anumaan dhabu. Gaali duduu ajicha hundi beeyu animaan ta'u isuudha warna ajjeesan yoo baay'atan iyyuu na eeggachuudha. Haleluuyaa! Waaqayyo nu eega mee meenya nasin. Waaqayyo maal keenya tiksee keenya ati eeggatee waaqayyo tiksee goota dhibee. Waaqayyo tiksee goota. Oduudhaan tiksaa beelaraan tiksaa dhukkubaraan tiksaa wanti waaqayyo irraa gaadamaaniya. Halkan tokkatti waaqayyo tiksee goota jedheet. Waaqayyo tiksee goota. Waaqayyo eenyu tikseedha warra asooreedha warra farda isaaniidha warra uratanirraa isaanii ol kaafatan jechuudha. Waaqni irra kan ta'e isaanii waaqayyo waaqayyo